Hi dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii akkam jirtan jiranis galata Rabbii haa ta'u. Nageenyi koo kan Waaqayyoo hunda keessan biraa bakka jirtanitti simbira yaa ga'u. Baay'een badee jira. Warri maatii naa ta'aa turtanis guddaa galatoomaa. Warri maatii naaf hin taanes bashaashaa YouTube jechuudhaan like, comment, share gochuudhaan na jajjabeessaa. Marre ani akkuma beektan gaafii kan keessan koomentiidhanis ta'ee keessanis ta'ee na gaafachaa turtan sinii deebisee turedha. Har'as marree gaafii kan keessan itti fufaa jechuudha. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Gaafiin keessan kanarraa jechuudha. Ijoollee hedduun live irratti akkamitti taampileetii galfannaa gaafii sadiin wal faana qabadhee dhufe jechuudha. Gaafiin inni tokkoffaan akkamitti taampileetii hojjannee liivirra istireetimanti yaaridirra gallee itti galfanna kan jedhuu fi ittaassee liivirra oduma jirru akkamitti mastaawaqa itti galchina kan jedhuu fi gaafii inni sadaffaan immoo akkamitti piinii goona. Piinii jechuun kanuma akka koppii goone erguurra gizma tokko piinii keessa galchinee akkamitti sirreeffanna kan jedhudha. Marree gaafiin keessan deebii isaa qabadhee dhufee jira. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Gaafii waasanitti ta'illee itti fufaa. Viidiyoon kiyya jalqabee jira jechuudha. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Hanga dhuma viidiyoo kootitti na waliin turaan affeerraa kooti. Hordoftoota kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii akkam jirtan jiranis galata Rabbii haa ta'u. Har'a qabadhee kanan dhufe jechuudha. YouTube keenya irratti taampileetii akkamitti liivii istireetimanti yaaridii irratti akkamitti liivii yeroo gallu taampileetii hojjannee akkamitti galfannaa, inni biraammoo mastaawaqa akkamitti oonii goonaa fi piin akkamitti goonaa kan jedhuun qabadhee dhufe jechuudha. Innaa gargar fagaannee jirra. Baay'ee gargar fagaannee barumsoota mimmi'aawaa fi barumsoota baay'ee faayidaa namaaf qabanii sinii dabarsaa turuun kiyya hin dagatinaa jechuudha. Sinillee gaafii keessaniif ani deebii sinii deebisuudhaaf qophii taa'ee reedii ta'ee yeroo hunda siniif deebisaa ture jechuudha. Ammallee gaafiin keessaniif deebiin isaa itti fufa jechuudha. Warri haaraa dhuftan like, share, comment gochuun na jajjabeessa. Warri na jajjabeessaa maatii naa ta'aa turtanillee guddaa galatoomaa jechuudha. Gaafiin kiyya gaafii keessaniif deebiin isaa itti fufa jechuudha. Amma duraan dursee taampileetii hojjechuun qaba. Isa kana hojjedheemee irraa na fuudha jechuudha. Taampileetii duraan dursitanii isinittan himaa. Amma isa kana nan jijjiira, isa kanarraan godhadha jechuudha. Kaastil kan jedhu kalarii isa kanan barbaada. Kaza tuqaa sadeen bira dhufa. Kaza image size ittaassee ishee qarxii qabdu tana ittaassee YouTube template ittaassee okay jedhaan jechuudha. Kaza asitti dhufee iddoo ida'u tana teekiste ammas iddoo hinuu qalamiin jirtu tana iddoo ishee tana jechuu qalamii qabdu tana ishee tana immoo eeskidhaan balleessa asitti. Mata duree maal jedhuun barreessaa ushadhee barumsumaa kanan barreessu jechuudha. Ne waliin turan affeerraa kooti. Maal jedheen barreessaa ati daandii qajeelaa deemaan jira jettaa, garuu qajeelaa deemuu kee namoonni biraa sirrii miti siin jedhanii si daangessu, sababni isaa hoo maaliifi kan jedhuun barreessaa jechuudha. Ati daandii sirrii irra
ofiin ati daandii sirriirra jira ofiin jetta garuu namoonni biroo dogongora siin jedhu ushudhee barreessee jechuudha. Okkeen jedhaan asitti amma taampileetiin hojjechaa jira. Ishee isa kana akkatti balleessaa. Ishee kana akkatti erga barreessitanii booda asitti iddoo ida'u gootanii isa kana xuqxanii saayizii isaa guddifachuu barbaadan ishee tana qabdanii as teeskitu akkatti jechuudha. Barreeffamichi ofitti siiskuu barbaadan. Kaza asitti raayitii. Kaza asitti uftanii immoo baargiraawundi isa kana itti bantan. Asitti hirrimaata. Kaza agartanii akkana ta'e jechuudha. Isa kana immoo staayilii isaa godhachuu barbaadan isa kana barbaadan akkatti fiddanii akkatti illee godhachuu dandeessan. Inni kun fedhii keessanii jechuudha. Akka fedhii keessaniitti godhachuu dandeessan as takkaatanii bareechitanii jechuudha. Sirriittan nan dheeresse jechuudha. Indagana balleessitaniillee barreeffachuu hin dandeessan. Isa kana akka ol baastanii anasitti nan dogongore indagana barreessa. Kinu isuma kanan asii okkeedhaan barreeffamee jira waan ta'eef na laabade indagana barreessa. Okay. Inna isa kana akkatee gabarreessitanii guddisuu barbaadan ishee kinu adii tana as qabdanii akkas gottuttu. Yoo gara oliitti illee ol jallisuu barbaadan ishee kinu jalaa tana qabdanii akkatti ol gootu jechuudha. Inni kun fedhii keessan guddisuu barbaadan jechuudha. Kaza iddoo saayiziitti kana xuxxanii akkatas guddifachuu dandeessan. Kaza iddoo sheer milikita sheerii tana tuqeen kaza save to gallery jedhaan. Amma bilbila kiyyaaf taampileetii hojjadhee jira. Amma bilbila gara gadaanu tuqeen irraa ba'ee liivii seenaa jechuudha. Liivii seenaa. Amma qaxxitaa maalan godhaa liivii seenaa jechuudha. Kiroomii kiyyarra galee asumaanillee akkamitti mastaawaqaa keessa liivii irra teessanii akkamitti oonii akka gootanii fi peenillee akkamitti akka ergattaniidha. Amma studio youtube.com dashboard kan jedhu kanan tuqaa. Ixaasee loading kan jedhu kanan tuqaa. Amma qaxxitaa eessa nagalchaa gara duraan dursee gara viidiyoowwan kiyyaa galuun qaba jechuudha. Akka booddee naa salphatu. Amma gara viidiyoowwan kiyyaa galee jira jechuudha. Amma maalan godhaa asitti live kan jettu tanan tuqa. Live kan jettu tana tuqe bilbila kiyya gara gadaanu tuqeen irraa ba'a. Ammas deebisee gara kiroomii gala. Iddoo tanan tuqa. Eskiin tuqa. Kaza istireetimantii yaadii jedheen barreessa. Live seenaa jechuudha. Dura jalqaba kiroomii irra galeen ture. Ishee mata dureen duratti maal jedhaa? Ati daandii sirrii irra jira ofiin jetta garuu namoonni biroo dogongora siin jedhu kan jedhuu fi ammas deebisee description isaallee barreessuu qabdan. Description isaa jechuudha. Amma as deebisee taampileetii galchuu qabdan. Taampileetii asitti puupilikii irra ta'uusaa achi gochuu qabdan jechuudha.
asitti taampileet iddoo tuqinu iddoo shoot duil for later kan jettu sana tuqee tanan hirrimaata godha. Kaza upload template image kan jedhu kana nan tuqa. Qaxxitaa maalan godha asitti ishee kino browse kan jettu tanan tuqa. Amma template duratti save godhadhe suni kino asnaa jira isa kanan tuqa. Kaza silented kaza upload kan jedhu tuqa jechuudha. Kaza maalan godha asitti dhufeen create godha jechuudha. Template kiyya galfadhee jira jechuudha. Bataami baay'ee salphaadha jechuudha. Asumaanis like share comment gochuun na jajjabeessu hin irraanfatinadha jechuudha. Viidiyoowwan kiyya wantoota gaafii isinii ta'ee sin jajjabeessudha jechuudha. Akkatti yoo isinii dhufe irrifatina jechuudha. Maal gootanii asumaan kinu tuqaa 3 tana tuqxaniit enter studio jettanii gara studiootti duwwatti naala deebise jettanii illee kaza loading mastaawaqaa galchuudhaaf jechuudha. Inni kuni mastaawaqaa galchitanii jechuudha. Kaza viidiyoowwan kiyya liiviin ani saampileetii hojjedhe sun kinoo sitti mul'ata. Isa saanduqa duwwaa kana tuqxanii kaza silented kaza edit hunda gochuun qabu tureyyuu kana hunda kana duwwatti deebi'uun qaba. Inni muddame jechuudha. Namatu muddame. Oh my god. Hunda gochuun hin qabu hunde. Amma ishee tana godha. Kaza monetization suuta jettanii kaza update kaza ishee tana sitti guuttanii ishee tana kaza viidiyoowwan kiyya kan asitti ofii ta'u kana oonii ta'a jechuudha. Oonii ta'a. Kaza maalan godha duwwattan deebi'a bilbila kiyya. Amma gara kiroomitaan gala. Gara kiroomi galee san tuqa. Kaza ishee tana iskin balleesse statement yaared jedhe ishee tana jechuudha. Amma kinu ani live irra jira jechuudha. Enter studio template mastaawaqaa galchee jira. Amma akkamittan akka pinii godhu